kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerraa warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan yuutuubii sabiskiraayib, laayik, sheer godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora telegiraamiitiinis jooyin godhaa. Toora feesbuukaatiinis taaktoka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ka jedhuun argattanii har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turam. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Laayik, sheeris gochuu hin dagatina. Kan Israa'el doorsisuu itti fufuu hordofee Ameerikaan jeettiiwwanii fi dooniiwwan waraanaa bobbaasuuf. Hizbullaahiin haleellaa rookkettii fi meeshaalee gurguddaa Israa'el irratti geggeessuu jalqabe. Ameerikaan haleellaa Iraanii fi michoonni ishee Israa'el irratti aggaaman irraa qolachuuf jecha dooniiwwanii fi jeettiiwwan waraanaa dabalataa gara baha giddu galeessaatti akka bobbaastu peentaagoon beeksiste. Dhiyoo kana dursaan siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa Iraan keessatti akkasumas ajajaa olaanaa garee hidhattoota Hizbullaa ajjeefamuu hordofee naannichatti muddamni dabaleera. Baha giddu galeessaa keessatti humna ittisaa misaa'elii bobbaasuuf qophiin xumuramuu kan ibse peentaagoon Israa'eliif eegumsa gochuuf murannoo hin sochoonetu jira jedheera. Hoogganaan amantaa Iraan Ayatolaa Alii Kaamiinii Israa'el ajjeechaa Ismaa'eel Haniyyaa irratti raawwatteef adabbiin cimaa akka ishee eeggatu dhaadatanii biyyattii keessatti ammoo guyyoota gaddaa biyyaalessaa 3 labsan. Dursaan Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa kibxata halkan adoolessaa 30/2024 sa'aatii 8 irratti magaalaa guddoo Iraan Tahiraan mana keessa osoo jiranii ajjeefaman. Iraanii fi Hamaas hoogganaa kana misaa'eliitiin kan ajjeefte Israa'el jedhanis Israa'el garuu ifatti yaada kennuurraa of qusatte. Marii Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu ilaalchisuun gahee guddaa kan qaban ga'eessi umriin isaa waggaa 62 Ismaa'eel Haniyyaa Tahiraan keessatti muudama pirezidaantii Iraanii Mas'uud Pezeshkiyan irratti hirmaatanii sa'aatiiwwan muraasa booda ture kan ajjeefamuu Ismaa'eel Haniyyaa kan dhaga'ame ajajaa olaanaa Hizbullaahii kan ta'e Fu'aad Shukrii ajjeesuu beeksisuu ishee sa'aatii muraasaan boodaadha. Ibsi peentaagoon akka hubachiisutti humna waraanaa haaraan bobba'uu eegumsa Ameerikaa fooyyessuudhaan deeggarsa Israa'elii ittisuuf tumsa taasifamu kan guddisu akkasumas Ameerikaan haleellaawwan tasaa garagaraatiif deebii kennuuf qophii ta'uu ishee kan mirkaneessu jedhe. Ittisni baalaastikii misaa'elaa akkuma kana dabalataan akka bobbaafamu ibsameera. Ji'a Eebilaa yeroo Iraan dirooniiwwanii fi misaa'elootaan Israa'el irratti haleellaa gaggeessiteen durallee waraanni Ameerikaa bobbii isaa cimsee ture. Israa'elii fi michoonni ishee misaa'elootaa fi dirooniiwwan itti dhukaafaman 300 ol fashaleessaneerra jedhan. Israa'el waa'ee ajjeechaa dursaa Hamaas kallattiin yaadni kennite hin jiru. Haa ta'u malee Ministeerri muummee Israa'elii Benjaamin Netaniyaahuun biyyi isaa guyyoota darban Dooneteeshee irratti haleellaa hamaa qaqqabsiifte jedhan. Itti dabaluunis haleellaa Tahiraan keessatti raawwatameen dura Libaanosatti ajajaan olaanaa Hizbollaahii ajjeefamuu isaa dubbataniiru. Waraanni biyyoota bahaa giddu galeessaa biroo hirmaachisee qaxanaa kana keessatti
jalqabamuu danda'a sodaan jedhu dabalaa dhufeera. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN Antooniyoo Guuterees qaxanaa kana keessatti muddamni haala yaaddessaa ta'een dabalaa deemuu ilaalchisee akeekkachiisaniiru. Hizbullaahiin ibsa sa'aatiiwwan muraasa dura baaseen buufata waraanaa Israa'el kan kaaba biyyattiitti argamu lama irratti tarkaanfii fudhateen haleeluu beeksisee jira. Haleellaa kana Hizbullaahiin meeshaalee waraanaa gurguddaa fi rookkettiitti fayyadamuun ta'uu isaa himee jira. Hidhattoonni Hizbullaahii kan Libaanos keessa socho'an tibbana kana haleellaa qilleensa irraa gurguddaa Israa'el irratti fudhachuu jalqabu hordofuun Israa'el ajajaa garichaa magaalaa Beeruutitti ajjeesuu isheetiin lolli waraanaa naannawa daangaa sanaa qabbanaa'ee ture amma muddama keessa seenee jira. Hizbullaahiin har'a jeettii waraanaa Israa'el qilleensa Libaanos keessa balali'aa ture irratti misaa'ela fayyadamuun dhukaasa dachii irraa gara samiitti taasiseen jeettii waraanaa Israa'el kana ari'ee qilleensa Libaanos keessa baasee jira. Hoogganaan olaanaan Hizbullaahii Sa'iid Hasan Nasrallaahi ajjeechaa ajajaa waraanaa Fu'aad Shukrii irratti Israa'el raawwatte hordofuun gumaa qondaala waraanaa isaanii kana baafachuuf tarkaanfii itti aanu fudhatamuu fi jecha walitti bu'iinsa daangaa irratti taasifamu kun yeroof akka dhaabbatu ajaja dabarsanii turuun isaanii ni yaadatama. Walitti bu'iinsi Hizbullaahii fi Israa'el gidduutti jalqabe kun baatii 10 lakkoofsisee kan jiru yoo ta'u Ameerikaa fi Israa'el haleellaa ol ka'iinsa Golaan irratti geggeeffamee fi lubbuu daa'imman 12 ajjeefameef Hizbullaahii gaafatamaa taasisu. Hizbullaahiin garuu haleellaa kana keessaa harka isaa akka hin jirre waakkatee jira jechuun peejiin jechoota gaggaarii gabaaseera.